ergama waldaa kiristaanaa yookaan tajaajila waaqayyoo kan waliin ilaallu ta'a. Hojii ergichaa cimnaan raawwachuu keessatti wantoonni nuti sirriitti baruu qabnu kan armaan olitti tuqaman keessaa ergicha yookaan ergama keenya sirriitti baruu isa jedhu irratti ergama yookaan ergaa keenya kan waliigalaa gadi fageenyaan kan itti fufnee waliin ilaallu ta'a. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Gara kanattiidha kan nuti waamamne ergaan nutti kennames harka wal qabannee tokkummaadhaan mootummaa waaqayyoo bal'isuu mootummaa diinichaa diiguudha. Ergamni waldaa kiristaanaa yookaan tajaajilaa tokko maali? Kan nuti cimsinee hojjechuu qabnu, kan nuti cimsinee fiixan baasuu qabnu, kaleessa kan kenname, har'a kan kenname, borus amantoota lafarra jiranii fi waldaa kiristaanaa biyya lafarra jirtuuf kan kenname ergichi guddichi sun maali? Yookaan ergamni waldaa kiristaanaa maali? Kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Amma amanaa taanetti, amma bartuu Kiristoos hin taanetti, amma tajaajiltoota Kiristoos hin taanetti, amma waldaa kiristaanaa jedhamne biyya lafaarratti kaa'amnetti kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Kana baruun baay'ee dirqama. Yoo maal akka ergamne hin barree, maaliif akka ergamne, maaliif akka biyya lafaarra kaa'amne, maaliif akka uumamne biyya lafaarra akka jiraannu hin barre ta'e hojii ergama keenyaan ala ta'e hojjanna waan ta'eef hojii ergama keenyaan ala hojjanne immoo yoo argamne taane ergama keenyaan alatti waamicha keenyaan alatti hojjannee argamneerra yoo ta'e gatiin dadhabbii keenya duwwaa ta'a. Fuula waaqayyottis bu'aa hin argannu, bara keenyattis wanta nurraa eegamu qixaan waan hin ba'anneef itti gaafatamummaa jalaa hin baanu ceephoo keessatti hafnaa jechuudha. Kanaaf tajaajilaa taane, amantoota taane, waldaa kiristaanaa taane ergama waldaa kiristaanaa baruun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif waaqayyo nu waame? Maaliif duuka buutuu Kiristoos taane? Maaliif waaqayyo biyya lafaarra nu kaa'e? Kana sirriitti baruun baay'ee barbaachisaadha. Ergama jechuun kaayyoon wanti sun ta'eef yookiin jiraateef kan ibsudha. Ergamni kaayyoon wanti tokko yookaan wanti raawwatame tokko ta'eef yookaan jiraateef kan ibsudha. Hojiileen waldaa kiristaanaa yookaan hojiileen waldaa kiristaanaa keessatti hojjetaman hedduu ta'anillee akka waliigalaatti hojiin yookaan ergamni waldaa kiristaanaa yookaan tajaajiltoota gurguddoo sadiitu jira. Warreen kana gadi fageessinee baruun nurra jiraata. Warreen kaan martinuu kanneen sadan kana jalatti kan hammatamanii fi kanneen kana fiixan baasuudhaaf kan raawwatamanidha. Iddoo tokko tokkotti namoonni ergamni waldaa kiristaanaa tokkichaa kan jedhan jiru. Iddoo tokko tokkotti ergamni waldaa kiristaanaa lama namoota gara gooftatti waamuu fi warra amanan immoo duuka buutuu gochuudhaa jedhanii yeroo dubbatanii hin dhaga'ama. Akka ergaa waliigalaatti yoo ilaalle, akka hubannaa waliigalaatti yoo ilaalle ergamni waldaa kiristaanaa yookaan waldaan kiristaanaa akka raawwattuuf wanti ajajamte, wanti itti waamamte, sababni uumamteef wantoota gurguddaa sadiitu jira. Wantoota gurguddaa sadan kana jala immoo hojiin waldaan kiristaanaa hojjettu danutu jira. Kana jalatti hammatamee jechuudha. Wantoonni sun kallattiidhaanis ta'e alkallattiidhaan ergama kana gara hojiitti hiikuu, ergama kana gara raawwitti wantoota fidanii, wantoota deeggaranidha malee ergamaan kanaan ala waan ta'aniiti miti jechuudha. Kanneen keessaa ergamni waldaa kiristaanaa yookaan ergamni amanaa tokko inni jalqabaan waaqayyoon yeroo mara dhugaa fi hafuuraan waaqeffachuudha. Waaqayyoon na gargaaree tajaajilaa fi ergama isaa barumsa jedhu barumsa bal'aa kennaan ture kanaan dura. Barnoota sana keessatti ergamni tajaajilaa maal isa jedhu
wajji wal qabsiisee amma tokko tuttuqeera barnootaan amma dubbadhu kana garuu yeroo kana keessatti gadi fageessinee baay'ee bal'isnee xiyyeeffannootti kennine kan ilaalludha waan ta'eef ergamni inni jedhu kun mata duree ijoo ta'e waan qabatamee dhiyaateef jechuudha. Kanaaf waaqayyoon dhugaaf hafuuraan waaqeffachuudha. Kun ergama waldaa kiristaanaa isa ijooti. Baay'ee waaqayyo sababni nu waameef inni jalqabaa tajaajilaa fi miti. Inni jalqabaan inni dursu hangafti sun tajaajila miti. Tajaajilli ajandaa waamicha waaqayyoo keessatti isa lammataati. Inni jalqabaa nuti dhugaaf hafuuraan waaqayyo abbaa keenya akka waaqeffannuudhaaf. Isaaf akka jiraannuuf. Isaaf akka sagannuuf. Jireenya keenya guutummaan namummaa keenya aarsaa qulqullaa'aa goone fuula waaqayyootti akka dhiyeessinu akka dhangalaasnuufidha kan nuti waamamnu. Namoota kan nuti waamnu tajaajila keenya keessatti namoota gara waaqayyootti kan nuti waamnu akka waaqayyoon waaqeffataniif akka waaqayyoodhaaf jiraataniif lubbuu isaanii immoo du'a bara baraa jala akka oolfataniif. Waaqayyo akka bifa fakkeenya isaatiitti ofitti nu aansee gaafa uumu akka nuti isaaf jiraannuuf akka nuti isa waaqeffannuuf. Waaqayyo yeroo hundumaa ijoollee isaarraa waaqeffannaa hin barbaada. Otoo waaqayyoon hin waaqeffatiin waaqayyoon tajaajiluu hin dandeenyu. Otoo waaqayyoon hin waaqeffatiin waaqayyo hojjechuu hin dandeenyu. Otoo waaqayyoon hin waaqeffatiin waa'ee waaqayyo nama biraatti himuu hin dandeenyu. Kanaaf jireenya dhuunfaa keenyaa keessatti jireenya gareedhaan deddeebinu keessatti tajaajila gareedhaan deddeebinu keessatti tokkummaa garee tokkummaa waldaa keessatti hafuura dhugaan taanee waaqayyo waaqeffachuun kaayyoo keenya isa jalqabaatiif waamicha keenya isa jalqabaati. Waaqayyoon waaqeffachuun tajaajila qofaaf kan laatame osoo hin taane uumamni hundi keessumaayyuu amantoonni warri maqaa waaqayyootiin waamaman marti akka isa waaqeffataniif waamamaniiru. Namni hundumtuu xiqqaan guddaan dhiirri dubarri tajaajilaan amanaan kamiyyuu waaqayyoon waaqeffachuudhaan waamameera. Waaqayyoos Musee gara mootii biyya Misiritti yeroo ergu akka isa waaqeffataniif saba isaa akka gadi dhiisuuf ture. Akka na waaqeffataniif saba kan koo gadi dhiisi kan jedhu ture. Ergaan waaqayyo karaa Museetiin Fariyoonitti erge. Bara dheeraadhaaf Fariyoon hojjechiifataa ture, humna isaanii irraa nyaataa ture, gabbarsiifataa ture. Sabni kun saba waaqayyooti. Waaqayyo waaqeffachuudhaaf saba adda baafame qomoo filatameedha. Haa ta'u malee waaqayyoon waaqeffachuuf firiidamii hin qaban turan, mirga hin qaban ture. Kanaaf si'a jalqabaatiif sabni koo akka na waaqeffatuuf gadi lakkisidha. Sana booddee waaqeffannaa keessa birmaduu akka ba'an boojuun isaanii deebi'ee akka galuufidha. Waaqayyo gooftaan dubbataa kan ture jechuudha. Waaqayyo waan hundumaa dura namni hundi akka isa waaqeffatu ni barbaada. Ulfina isaas dabarsee gara biraatiif laachuu hin barbaadu. Nama hunda yookaan amantoota hunda caalatti immoo tajaajiltoonni waaqayyoo warreen waldaa kiristaanaa keessatti gaggeessinu warreen kennaa ayyaanaa garaagaraatiin fuula waaqayyoo deddeebinu warreen tajaajiluuf adda baafame yeroo hunda waaqa isaa isa ta'e abbaa tajaajilaa isa ta'e waaqayyoon waaqeffachuun ergama isaa keessaa tokko yookaan isa jalqaba ta'uun baay'ee beekamaadha. Kana baruun baay'ee murteessaadha. Mana waaqayyoo keessatti gaafa tajaajillu hunda dura tajaajilatti isa nu waame yookaan abbaa tajaajilaa isa ta'e waaqayyoon dhugaaf hafuuraan qixaan akka waaqeffannuuf waamamne jechuudha. Inni kun ergaa jalqabaati. Yeroo baay'ee tajaajiltoonni hedduu ergama guddicha keessatti ga'ee ofii isaanii baachuudhaaf yaalii ni taasisu. Namoonni gara waaqayyoon dhufanii akka isa waaqeffataniif kaka'umsa guddaas ni godhu. Ofii isaaniitii garuu akka ta'utti waaqeffatani. Kanas waaqayyo akka isaanirraa barbaadu gaarii godhanii hin beekani. Kottaa gara Kiristoos jechuurraan kanatti hin waaqeffadhaa kottatti waaqayyo waaqeffadhaa hin waaqeffannaa kottaa jechuurraan kan hafe ofii isaaniitiif jireenya isaanii dabarsanii kennan. Tajaajiltoonni baay'een hir'inni isaan qaban isa kana jechuudha. Namoonni akka waaqeffatu hin barbaadu ofii isaaniitii garuu waaqayyoon hin waaqeffatan. Ajaja kennuu waamicha gochuuf irraan kan hafe. Otoo ofii keenya hin waaqeffatin nama gara waaqeffannaatti waamuu hin dandeenye. Osoo ofii keenya hin kadhatiin kottaa kadhadhaa jechuu hin dandeenye. Osoo ofii keenya dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuuf lapheen keenya hin baramin dubbii waaqayyoo dhaggeeffadhaa jechuu hin dandeenye. Isa kanadha jechuudha. Izraan iddoo ol ka'aa irra waan tureef namoonni hundinuu gara isaa hin ilaalu turan. Akkuma inni macaaficha baneen hundumti isaanii ka'anii ni dhaabbatan. Izraan immoo waaqayyo waaqa isaa guddaa in jajate. Namoonni hundinuus harka isaanii ol qabanii
ameen ameen jedhanii mataa isaanii gadi qabanii adda isaaniitis gombifamanii waaqayyoof hin sagadu turanii jedha. Nehemiyaa boqonnaa 8 lakkoofsa 5 hanga 6 irratti. Sabni Israa'el guyyaa walakkaadhaaf yookaan sa'aatii 6 guutuudhaaf guyyaa tokko guutuudhaaf dhaabbatanii waaqayyoon waaqeffatu turan. Waaqayyoof quba hin kennu turan. Fuula waaqayyoon deddeebi'u turan. Waaqayyoof aarsaa foolii gaarii qabu hin dhiyeessu turan. Har'as nuti ijoolleen kakuu haaraa waaqayyoof quba dhiyeessu, waaqayyoof aarsaa dhiyeessu, waaqayyoof sagada dhiyeessuun hojii keenya isa jalqabaati. Dhuunfaa keenya waaqayyo waaqeffachuu qabna. Dirree tajaajilaa irratti, waltajjii tajaajilaa irratti otoo hin bahin qophaa keenyatti hafuura qulqulluu wajjin wal arguu danda'uu qabna. Waaqayyo wajjin haasa'uu qabna. Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu qabna. Waaqeffannaan karaa ittiin waaqayyo wajjin communicate goonudha. Tokkummaa keenya walitti dhufeenya waaqayyoon wajjin qabnu karaa ittiin cimsinudha. Barbaachi waaqayyo inni jalqabaa yookaan inni guddaan gara tajaajilaa otoo hin taane gara waaqayyo wajjin wal arguudha. Otoo waaqayyo wajjin wal hin argin, otoo waaqayyo wajjin walitti dhufeenya hin uummatin, otoo waaqayyo wajjin yaada tokko keessatti hin dhufin baatee waaqayyoodhaan wanta hojjetu tokko illee hin jiru. Waaqayyo sirraa waan tokko barbaaduun dura si barbaada. Ati nama ta'e tokkoon gahee kana raawwadhu yookaan gahee kana baadhu otoo hin jedhin waaqayyo atumti mataan kee gahee sirraa eegamu akka baattu hin barbaada. Waaqayyo wajjin akka dubbattu hin barbaada. Waaqayyo irraa dhageessee akka dubbattu hin barbaada. Waaqayyo irraa kan dhageessummaa waaqeffannaa keessa. Waaqeffannaan faarfannaadhaan utaaluu qofa miti. Faarfachuu qofa miti. Yeroo baay'ee namoonni waaqeffannaa kan ittiin hubatan faarfannaadhaan. Faarfannaan karaa ittiin waaqayyo waaqeffannu keessaa tokkittiidha. Karaa ittiin waaqayyo waaqeffannu keessaa kallattii tokkittiidha. Karaan nuti ittiin waaqayyo waaqeffannu garuu hedduudha. Kadhataan waaqayyoon waaqeffannaa, dubbii waaqayyoo dubbifachuudhaan waaqayyoon waaqeffannaa, callisneetuma galatoomu jennee arraba keenyarraa aarsaa galataa dhangalaasuudhaan zeemaadhaan otoo hin taane akkasumaan yedaluudhaan otoo hin taane akkasumaan waaqayyoo waaqeffachuu hin dandeenya. Faarfannaadhaan waaqayyoo waaqeffachuu hin dandeenya. Amanummaan jiraachuudhaan, dhugaa dubbachuudhaan, wangeela lallabuudhaan baanee Yesuus fayyisaa ta'uusaa lallabuudhaan karaan nuti ittiin waaqayyoon jireenya qajeelinaa jiraachuudhaan waaqayyoo waaqeffachuu hin dandeenya. Karaan nuti ittiin waaqayyoo waaqeffannu hedduudha. Maalummaa waaqeffannaa. Waaqeffannaa jechuun maal jechuudha? Waaqeffannaan maali? Kana baruun nurra jiraata. Jechi waaqeffannaa jedhu afaan Ibraayisxiitiin abaad yookaan abaad jedhamee yoo waamamu Giriikiitiin immoo laateriyaa yookaan laaterjii jedhamee kan beekamudha. Kunis abaad yookaan laateriyaa jedhamee kan beekamu kun garbicha tokko qofaaf garbicha gooftaa tokko qofaaf bitamee dhiyeessuun kan itti jiraatu tajaajila mudaa fi hir'ina of keessaa hin qabne karaa guutuu ta'een waaqayyoof kennuu jechuudha. Karaa biraatiin laateriyaa yookaan laaterii jechuun garbicha tokko gooftaa tokko qofaaf bitamee dhiyeessuun kan itti jiraatu tajaajila mudaa malee fi tajaajila guutuu jechuudha. Egaa mudaa kan of keessaa hin qabne gooftaa tokkoof garbicha bitamee aarsaa dhiyeessuu kan tajaajila kennu jechuudha. Kanaaf nuti waaqeffannaa gaafa jennu gooftaan keenya tokkichi Yesuus Kiristoosidha. Gooftaan keenya tokkichi Waaqayyoodha. Gooftaa keenya tokkicha ta'e Waaqayyoof bitamnee aarsaa mudaa malee aarsaa guutuu Waaqayyoof gaafa dhiyeessinu jireenya keenyan, jiruu keenyan, dubbannaa keenyan, ba'uu galuu keenyan gaafa Waaqayyoof aarsaa mudaa malee dhiyeessinu nuti Waaqayyoo waaqeffataa jira jechuudha. Kanaaf waaqeffannaan Waaqayyoof kan dhiyaatu bifa sagadaa, jajannaa, galata, ulfina, faarfannaa, aarsaa dhiyeessuudhaan kan mul'atu yommuu ta'u, Waaqayyoon dhaga'uu, abboomamuu, hojii gaarii hundumaa hojjechuu, jireenya kennamee fi qulqullaa'in ulfina Waaqayyootiif jiraachuu kan of keessatti hammatudha. Akkasumas guutummaa lubbuu ofii fi jireenya ofii gooftaaf dabarsanii kennuudhaan ofirratti moosisuu jechuudha. Faarfannaa boqonnaa 2 lakkoofsa 6. Ani garuu mootii kan koo isa kan kooti tulluu koo isa ol jedhaa tulluu Tsiyoon irratti moosifadheera jedha Daawit. Ofirratti moosisuu jechuudha. Tulluu isa ol jedhaa jechuun jireenya koo irratti wanta xiyyeeffannoo itti kenne wanta na fuudhatti fudhatama qabu irratti ani mootii koo moosiseera jedha.
akkasumas faarfannaa boqonnaa 5 lakkoofsa 7 138 lakkoofsa 2 guutumaan guututti gooftaa Yesuus Kiristoosin jireenya ofirratti moosisuu jechuudha. Egaa amanaan tokkos ta'ee tajaajilaan hunda dura kana akka raawwatuuf waamameera yookaan ergameera jechuudha. Sababni Waaqayyoon waaqeffannuuf maali? Waaqayyo sababni waaqeffatamuuf maali? Sababni Waaqayyo waaqeffatamuuf inni tokkoffaan kan uumamne Waaqayyoon waaqeffachuudhaaf waan ta'eef nutumti mataan keenya kan uumamne maal gochuudhaaf? Waaqayyoodhaan waaqeffachuuf. Kana Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 10 hanga 11 irratti in arganna. Akkasumas mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irratti uumamni hundumtuu sabaaf sablammoota garaa garaa irraa kan walitti qabaman qomoon hundumtuu osoo addaan hin kutin Waaqayyoon akka waaqeffataniif uumaman. Waaqayyoon akka waaqeffannuuf uumamni. Kanaaf kaayyoon nuti uumamuu keenya inni jalqabaa isa akka waaqeffannuuf. Inni lammaffaan sababni Waaqayyo waaqeffatamuuf Waaqayyo waaqa waan ta'eef waaqeffatamuunis isarra waan jiraatuuf. Callifneetuma waaqeffanna miti. Inni waaqa. Waaqeffannaanis isaa fi isa qofaaf mala. Isa qofaaf aarsan dhiyaachuu waan maluuf. Isa qofaaf waaqeffannaan dhiyaachuun waan maluuf Waaqayyoon hin waaqeffanna. Keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 31 Iyyaasuu boqonnaa 24 lakkoofsa 15. Gaafa namoota walitti qabee Iyyaasuun waaqa abboonni keessa waaqeffataa turan waaqa ormaa isa laga daaritti qalan booranticha sanaa fi kanneen kana fakkaatan waaqeffachuun isiniif hin ta'a yoo ta'e kunoo aniif manni koo garuu Waaqayyoodhaan hin waaqeffanne jedha. Maaliif waaqa kan ta'e Waaqayyoodha. Waaqeffatamuunis kan irra jiraatu isa waan ta'eef ani qixa kootiin maatii koo mana koo wajjin Waaqayyoodhaan hin waaqeffadha. Isin garuu kan waaqeffachuun isirra jiru filadhaa. Waaqa tolfamaa waaqa ormaati moo waaqeffannaan kan maluuf waaqa samiif lafa uume anaaf isin uumedha jedhee yeroo gaafii isaanii dhiyeessu argina. Kana jechuun kottaa Waaqayyo waaqeffadhaa jechuu isaati. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 9 hanga 11 irrattis kanuma jechuudha. Waaqeffatamuun waan isaaf ta'uuf waaqeffanna. Sadaffaan sababni nuti Waaqayyo waaqeffannuuf nama Waaqayyoof waaqa isaa waaqeffachuun hojii isaa waan ta'eef. Anaaf isiniif ijoollee Waaqayyo yoo taane nama Waaqayyo yoo taane mucaa Waaqayyo waan taane yoo taane Waaqayyo waaqeffachuun hojii keenya isa ijoodha. Adeemsa miti waan dabalataa miti. Yeroo tokko tokko Waaqayyo namoonni gara Waaqayyo waaqeffachuutti yeroo deeman mana waaqeffannaa mana sagadaa yeroo deeman akka hojii dabalataatti ilaalu jechuudha. Amma hojiin qabu waan ta'eef mee dhaqee waaqeffadha. Hamma hojiin sun qaqqabutti dhaqee waaqeffadha. Mee amma sa'aatiin ga'utti ka'ee waaqeffadha. Mee amma abaluun dhuftutti ka'ee waaqeffadha. Waaqeffannaan akka adeemsa keessa ta'u yookaan akka hojii dabalataati. Nama Waaqayyootiif garuu Waaqayyo waaqeffachuun hojii isaa isa ijooti. Daani'eliif Waaqayyo waaqeffachuun hojii isaa isa ijooti. Daani'el kan ittiin ceephaame boolla leencatti akka darbatamuuf sababa kan ta'e Waaqayyo waaqeffachuudha. Dhiisii jedhaniin kun hojii koo isa ijooti. Dhiisuu hin danda'u jedhe. Mishaaqiif Abdinaagoon ibiddatti akka darbataman kan godhe Waaqayyo qofaan waaqeffachuun murteeffachuu isaati. Waaqayyo waaqeffachuun hojii keenyadha. Ibiddi dachaa torba bobeeffamullee wanti fedhe ta'ullee Waaqayyoon waaqeffachuu dhiisee kan biraa waaqeffachuu hin danda'u. Namoonni Waaqayyo waaqeffatan boba'aa ibiddaa dhaamsaniiru. Namoonni Waaqayyo waaqeffatan afaan leencaa cufaniiru. Namoonni Waaqayyo waaqeffatan waan hin jirre jiraachisaniiru. Namoonni Waaqayyo waaqeffatan humna Waaqayyoo mul'isaniiru. Irreen Waaqayyoo humni Waaqayyoo gara lafaatti dhufe akka mul'atu godhaniiru. Namoonni Waaqayyoo waaqeffatanii jireenya namootarraa waanjoo baay'ee cabsaniiru. Namoonni Waaqayyoo waaqeffatanii hidhaa baay'ee ciraniiru. Nama waaqeffatu qabaan hin danda'u. Nama waaqeffatu irratti dhukkubni olaantummaa hin qabaatu. Nama waaqeffatu hamaan irratti humna hin qabaatu. Jallootaan qabamuu hin danda'u. Namni waaqeffatu waan hundumaa cabsee deema. Gaafa waaqeffatu humni waaqeffannaa irra dhufa. Humni waaqeffannaa immoo humna bilisa baasudha. Ameen. Yeroo baay'ee namoonni baay'ee humna waaqeffannaa hin beeku. Callisaniituma kan waaqeffatan ni jiraatu jechuudha. Warreen icciitii waaqeffannaa beekan garuu waaqeffannaa keessan fayyina guddaa fudhatu. Waaqeffannaa keessan dibamu. Yeroo baay'ee waaqeffannaa dhugaaf hafuura waaqeffamu keessatti yeroo waaqeffannaa dhugaan gara Waaqayyootti aarsaa qulqullaa'ee haaru hafuurri hamoon iyyaniin ba'u. Namoonni dhukkuba ulfaatarraa hin fayyu. Guutamuun hafuuraa jira.
wantoota hedduutu jechuudha. Karaan nuti waan barbaanne argannu, karaan nuti immoo wanta hin barbaanne, wanta arguu hin barbaanne ofirraa dhabuutti hin dandeenyu karaa kadhannaa qofa miti, karaa waaqeffannaatiin. Waaqeffannaa keessa wanta dinqiitu jira waan ta'eef. Inni arfaffaan xuraa'ummaa biyya lafaatii adda baanee dhiiga Kiristoosiin kan qulloofne Waaqayyo waaqeffachuudhaaf. Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 13 hanga 14, Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 26. Biyya lafaa irraa kan nuti adda baane. Jireenya bara baraa sababni nuti arganneef, sababni nuti dhiiga Kiristoosiin qulloofneef Waaqayyoon akka waaqeffannuuf malee afaan keenya qabannee akka teenyuufi miti. Akkuma kaleessaa sana jireenya biyya lafaa keessa akka deddeebinu, seexanaaf akka jiraannu, fooniif dhiigaaf akka jiraannuuf otoo hin taane Waaqayyoo waaqeffachuudhaaf. Shanaffaan waaqeffannaan eebba fi fayyina Waaqa biraa dhufu karaa ittiin fudhannu keessaa isa tokko waan ta'eef. Sababni nuti waaqeffannuuf waaqeffannaan eebba fi fayyina Waaqa biraa dhufu karaa ittiin fudhannuudha. Mootota Lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 25. Kutaaleen isiniif kennu hin dubbifattu jechuudha isin. Karaan nuti eebba baay'ee simannuudha. Sitti meera yeroo Waaqayyo waaqeffannu humna guddaatu nu keessa darba. Yeroo humni guddaan nu keessa darbu dhukkubni nu keessa jiru nyaatama. Gaddi keenya nurraa ka'a. Gaaffiin keenya deebii argata. Hiibboon keenya hiika argata. Dhimma jiruuf jireenyaa keenyaaf deebii arganna. Sagalee dhageenya waaqeffannaa keessa humnatu nu dhufa. Hafuura qulqulluutu nu keessatti hojjeta. Hafuura qulqulluutu nu keessatti socho'a. Yeroo hafuura qulqulluutu nu keessatti socho'u ergaa jireenyaa nu kenna jechuudha. Eebba baay'ee fudhanna. Karaan nuti eebba baay'ee ittiin argannu keessaa tokko waaqeffannaadha. Waaqeffannaa keessa mo'icha guddaatu jira. Karaa waaqeffannaatiin mo'icha argu gaafa mootiin Israa'el sun gaafa mootiin warra ormaa meeshaa waraanaa isaa qindeeffatee saba Israa'el loluudhaaf dhufutti inni immoo kwaayiriitti uffata faarfannaa uwwisee kabaroo qabachiisee waaqeffannaadhaan faarfannaadhaan akka itti deemaniin godhe. Yeroo Yosaafet faarfannaadhaan ba'utti kwaayirii of fuuldura buusee humni Waaqayyoo faarfattoota irratti hin dhufe. Afurri Waaqayyoo humnaan faarfattoota irratti hin dhufe. Afurri Waaqayyoo humnaan faarfattoota irratti dhufe immoo humna jira sana irratti hojjetu irratti olaantummaa hin qabaate. Waaqayyoo humna karaa waaqeffannaa keessan dhufeen warreen Israa'eliif humnaaf jabina hin kenne salphaadhumatti warra sanarraa simbootu fudhatame, warra kanatti ulfinatu uwwifame, lolanii mo'atanii boojuu guurratanii hin galani. Karaa nuti ittiin Waaqayyoon waaqeffannee yookaan boojuu baay'ee oomicha argannu keessaa tokko waaqeffannaadha waan ta'eef waaqeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf waamamnes waan ta'eef. Inni ja'affaan karaa ittiin hidhaan hiikamu keessaa isa tokko waan ta'eef. Karaa ittiin hidhaan hiikamu keessaa isa tokkodha waaqeffannaan. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 yoo dubbifattan yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kutaa nuuf dubbifamuudha argachuu dandeessu. Phaawulos fi Sillaas gara mana hidhaatti yeroo darbatamanitti harki isaanii fi lukti isaanii sansalataan hidhamee socho'uu yeroo hin dandeenyetti maaliif dhugaa malee hidhamne otoo dhugaaf jiraannu otoo wangeela hojjennu maaliif kana taana jedhanii gunguman otoo hin taane Waaqayyo otoo siif jiraannu hamootatti dabarsee nu kennite jedhan otoo hin taane as keessaa nu baasi jedhanii ammas hin kadhatan otoo hin taane yoo as keessaa nu hin baafne kanaan booddee wangeela hin dubbanne Waaqayyo irratti gunguman otoo hin taane haala hin mijanneef haala rakkisaa keessa ta'anii socho'uuf bakka hin dandeenyetti Waaqayyoodhaan faarfannaan waaqeffachuu jalqaban. Aarsaa gara Waaqayyootti dhiyeessuu jalqaban. Faarfannaadhaan Waaqayyoon kabajuutti fufan. Faarfannaadhaan Waaqayyoof oquba dhiyeessuutti fufan. Yeroo isaan waaqeffatanitti humni hafuura Waaqayyoo waaqarraa gadi dhufe. Harki Waaqayyoon socho'e. Hidhaan harka isaaniirra jiru hin ciccite. Hidhaan miila isaaniirra jiru hin ciccite. Buufanni mana hidhaa hin socho'e. Balballees hin baname. Achi keessaas nagaadhaan hin ba'ani. Ba'uu qofa miti. Eegdonni illee gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fudhatan ta'ani. Kanaaf karaa ittiin hidhaan nurraa hiikamu keessaa tokko waaqeffannaadha. Hidhaan jireenya keessan irraa akka hiikamu yoo barbaaddan kadhannaa qofatti namanina. Kadhannaan tokkodha. Baay'ee barbaachisaadha. Callisaati waaqeffadhaa. Kennuu diddee na dhoowwatte jettanii qofa hin gunguminaa. Nagatte qofa jettanii hin gunguminaa. Na dhiiftee
jettanii qofan gongominaa. Waaqayyoodha hin oodinaa. Callisaa waaqeffadhaa. Guutus hir'atus tolus badus mijatus mijachuu baatus jaallatamtanis jibbamtanis callisaatii waaqayyo dhugaa hafuuraa waaqeffadhaa. Otoo waaqeffattanuu humni haala rakkisaa keessan keessaa butee isin baasu isiniif dhufuu danda'a. Humni gadda keessan isin irraanfachiisu isinii dhufuu danda'a. Humni imimmaan keessan isin raaqu isiniif dhufuu danda'a. Humni iddoo kuftanii butee isin kaasu isiniif dhufuu danda'a. Kanaaf waaqeffannaan baay'ee murteessaadha. Egaa hundumti keenya carraa fi waltajjii arganne hundatti saba gara waaqeffannaatti waamuun dura ofii keenyaaf qobaa keenya mana keenyatti garee wajjin waldaa keessatti illee saba waaqayyo wajjin yeroo mara dhugaa fi hafuuraan jireenya keenya kennuudhaan jaalalaa fi kabajaan of kennuu fi abboomamuu guddaadhaan waaqayyoon waaqeffachuun ergama keenya isa jalqaba akka ta'e barree kanas qixaan baachuun baay'ee nurra jiraata. Hojii ergamootaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 23 hanga 24, mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 10, Filiphisius boqonnaa 3 lakkoofsa 3, Miikiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 6, Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2, keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 4 hanga 5. Yaaduma amma isiniif kaase yaada wal fakkaataadhaan kan nuti argannu jechuudha. Kanaaf obboloota koo ergama keenya keessaa inni jalqabaan waaqayyo waaqeffachuudha. Baanee wangeela lallabuutiin dura Yesuus Kiristoos gooftaadha jechuun dura waltajjii dhaabbannee waan ta'e tokko raawwachuutiin dura jireenya keenya keessatti waaqayyoon waaqeffachuu baruu. Tajaajila keenya dura waaqayyo gooftaan aarsaa keenya barbaada. Waaqayyo wajjin tokkummaa keenya akka cimsinu barbaada. Waaqayyo wajjin akka dubbannu barbaada. Humna waaqayyo irraa akka fudhannu barbaada waaqayyo. Kanas immoo kan goonu waaqeffannaa keessatti. Kanaaf ergamni keenya inni guddaan waaqeffannaadha. Inni lammataa ergamni waldaa kiristaanaa inni lammataaf inni ijoon wangeela yookaan waamicha waaqayyoo biyya lafaatiin ga'uudha. Ergamni waldaa kiristaanaa inni lammataan wangeela yookaan waamicha fayyinaa waaqayyoo biyya lafaatiin ga'uudha. Galanni guddaan gooftaa keenya Yesuusiif haa ta'u. Kanatti waamamne wangeela uumama hundumaan akka geenyu waamicha waaqayyoo biyya lafaatiin akka geenyuuf waamamne isa kanaadha ergamni keenya inni guddaan sadarkaa lammataa irratti argamu. Biyya lafaa yookaan uumama jechuun maal jechuudha? Akka barumsa kanaatti biyya lafaa jechuun maal jechuu akka ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 fi wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 hanga 8 irratti hundaa'uudhaan agarsiisuu nan barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 hanga 8 irratti dhuguman isinitti himaa. Yoon adeemee isiniif wayya, yoon adeemuu dhaabadhee inni isiniif dubbatu gara keessan hin dhufu. Ani yoon dhaqee garuu isa isiniif nan ergaa. Inni yommuu dhufu waa'ee cubbuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee firdii fi
biyya lafaa isin hubachiisaa jedha. Isaan waan anatti hin amanneef cubbuu isaaniitiin in agarsiisaa jedha. Kutaa kanarraa kanneen biyya lafaa jechuudhaan namoota Yesuusin gooftaa isaanii godhanii hin fudhanne yookaan fayyisaa lubbuu isaanii godhanii hin fudhanne kan ilaallatu jechuudha. Asirratti biyya lafaa cubbuu isaanii hubachiisuu, waa'ee qajeelummaa, waa'ee dhugaa, waa'ee jireenyaa, waa'ee fayyinaa biyya lafaatti hin hubachiisa jedha. Inni kun innaan ani deeme inni isiniif ergamu. Kana jechuun hafuura qulqulluu. Kana gaa warreen gooftaa Yesuus hin beekne jechuudha. Biyya lafaa gaafa jennu namoota Kiristoositti hin amanne, namoota karaa fayyinaarra hin jirre jechuudha. Waamicha Waaqayyoo jechuun immoo uumama boqonnaa 12 irraa kaasnee yoo ilaalle, uumama boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hanga 3 yoo ilaalle karoorri Waaqayyoo saba lafarraa hundumaa eebbisuu akka ta'e kan argannu ta'a jechuudha. Abrahaamin qomoosaa keessaa maatii abbaa isaatii keessaa waamee adda baaseera jechuudha. Warra waaqa tolfamaa waaqeffatan keessaa waameera. Yeroo waamee adda baasu Waaqayyo Abrahaamiif qomoo Abrahaamin eebbisuudhaaf. Karoorri Waaqayyoo yeroo sanaa kaasee jiru saba maqaa isaatiin waame adda baasee eebbisuu fi jireenya caalatti galchuu ture jechuudha. Isa kan arganne jechuudha. Kanaafis Waaqayyo tokkicha ilma isaa biyya lafaatti ergeera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Namni hundumtuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee akka hin banneef Waaqayyo ilma isaa tokkicha dabarsee amma kennutti biyya lafaa akkasumatti jaallate ergaa jedhu arganne jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Kiristoos Waaqayyo biyya lafaa akka fayyisuuf jireenya bara baraa namoota akka qabaatan gochuudhaaf Kiristoosin gara biyya lafaa irratti ergeera jechuudha. Karoorri Waaqayyoo kun karaa Kiristoos fiixan ba'ee yookaan raawwii argateera jechuudha. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 hanga 9 irratti yoo ilaalle karoorri Waaqayyoo kun karoora ilmaan namootaa fayyisuu, karoora namoota gara jireenya bara baraatti fiduu Waaqayyo ilmaan namootaatiif kenne kana karaa Kiristoos Yesuus maal ta'eera? Fiixa ba'iinsa argateera. Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 hanga 9 irratti arganna jechuudha. Abrahaamin yoo ilaalle inni Waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakkaa'ameef kan jedhu caafameera. Egaa warri amanan Abrahaamiif ilmaan akka ta'an hubadhaa. Waaqayyo warra saba isaa hin ta'in amantiidhaan qajeelota gochuuf akka jiru duraan dursee caafata qulqullaa'aa keessatti dubbachiiseera. Inni Abrahaamin sabni hundinuu siin in eebbifamu jedhee duraan dursee misraachoo itti himeera. Egaa warri amanan Abrahaam isa amane wajjin in eebbifamu jedha. Karaa Kiristoos Yesuusin warri amanan Abrahaamin wajjin in eebbifamu, ijoollee Abrahaamin ta'u kakuu Abrahaamin hin dhaalu jechuudha. Kanarraan kan ka'e Yesuus yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa ture mootummaa Waaqayyoo lallabee namootas waamaa ture jechuudha. Gara kamitti? Gara eebbatti, gara ulfinaatti namoota waamaa ture. Maal gochuudhaan? Mootummaa Waaqayyoo lallabuudhaan. Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti in arganna jechuudha. Yesuus itti fufee isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'anis kan isitti ulfaate hundinuu gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniif nan kennaa. Waanjoon koo fudhaatii baadhaa. Ana irraayis baraa anoo garraa midhaa. Kanan gad of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif in argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu, ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadhaa jedha. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Egaa gara koo koottaa jedhee gooftaan Yesuus Kiristoos namoota gara jireenyatti, gara ulfinaatti waamaa turuu isaadha kan nuti arginu. Boqonnaa 4 lakkoofsa 23 kaasnes yommuu ilaallu kanuma fakkaata jechuudha. Yesuusis guutummaa Galiilaa keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa namootas dhukkubaa fi dhibee hundumatti fayyisaa ture. Oduun isaas Sooriyaa hundumatti hin dhaga'ame. Yommus namoonni dhukkubsattoonni isaanii warra dhukkuba garaagaraatiin waraansanis dhiphataa
warra hafuurri hamaan itti gale dhukkuba nama kuffisuu kan qaban dhagni isaanis gar tokko kan du'es hundumaa gara isaatti fidaa turanii jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos waa'ee mootummaa Waaqayyoo waa'ee jireenya bara baraa lallabaa ture jedha. Lallabni aniifis lallabnu kan Kiristoos kaleessa lallabaa turedha. Dinqiin anaafis irratti mul'ataa jiru kan kaleessa Kiristoos irratti mul'atedha. Yeroo mootummaa Waaqayyoo lallabutti dinqiin gurguddaan Kiristoos wajjin ta'aa ture. Dhukkubsattoonni fayyaa turanii, naafti utaalaa ture, jaamaa ijji banamaa ture. Wangeelaan alatti taasise otoo hin taane inni mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Waa'ee jireenyaa, waa'ee fayyinaa lallabaa ture. Humni wangeelichaa immoo Kiristoos irraan darbee dhukkubsattoota fayyisaa ture. Kanaaf namoonni bakkeewwan garaagaraatii warreen dhukkubsatan baatanii gara Yesuutti fidaa turan jechuudha. Arras dhugaaf hafuuraan kaatanii wangeela hidhattanii gaafa dubbii Waaqayyoo jajjabinaan dubbattan humni wangeelichaa isin keessan darbee dinqiin hojjeta. Wangeela hojjeta. Mul'anni addaa yookaan dibanni addaa isinitti dhufuun hin eegamu. Namoonni tokko tokko kennaa fayyisuu kan qaban jiru. Dibata addaa. Kennaa raajii dubbachuu, kennaa hafuura hamoota baasuu kan qaban jiru. Kun akka jiru ta'ee garuu warra wangeela hojjeta wajjin dinqiin akka ta'u immoo kun kooman yoone giftino. Kennaa waliigalaa nama Waaqayyoon hojjetu nama wangeela lallabu wajjin dinqiin hin ta'a. Hafuura hamaa baasuun dhukkubsattoota fayyisuun hin raawwatama jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf namni hundumtuu fayyuudhaaf waamicha Waaqayyoo kana tole jedhee fudhachuu qaba. Isa gara Kiristoositti dhufuu kana jechuudha. Kiristoos namoota baay'ee waamaa ture jechuudha. Waamicha Waaqayyoo fudhachuun immoo Yesuusitti amanuu fi gatii cubbuu inni baase amantiidhaan fudhachuudha. Gatii Kiristoos cubbuudhaaf kaffale amantiidhaan fudhachuudha. Waamicha Waaqayyootiif deebii kennachuun Kiristoos Yesuus fayyisaa lubbuu ofii godhanii fudhachuudha jechuudha. Kanas Ximootewoos isa jalqabaa boqonnaa 2:5-7, Yohaannis boqonnaa 14:6, Hojii Ergamootaa boqonnaa 4:12. Akka ittiin fayyinuuf karaan fayyinaa nuuf kenname tokkicha qofa innis karaa Kiristoosidha. Kiristoosiin ala karaan fayyinaa hin jiru yaada jedhudha kan of keessaa qabu hojiin ergamootaa boqonnaa 4:12. Nuti immoo ergaa Waaqayyoo kana gurra namootaatiin ga'uu qabna. Isa fayyinaa kana. Isa jireenya bara baraa namaaf kennu ergaa jireenyaa kana eessan ga'uu qabna? Gurra namootaatiin ga'uu qabna. Namootatti himuu qabna, namootatti labsuu qabna. Kanaafidha biyya lafaarra kan kaa'amne. Afaan keenya lugamannee akka teenyuufi miti. Ani fayyee kan isa kaanii nan laalle tokko jennuufi miti. Fayyina keenya namootatti akka himnuuf. Nuti qaama Kiristoosidha. Kun immoo kan mul'isu Kiristoos ergama isaa kana galmaan ga'uu kan danda'u karaa qaama isaa ta'uu kan mul'isu jechuudha. Aniifis qaama Kiristoosidha. Ergaan Kiristoos kunis immoo kan galma ga'u karaa kootiif karaa keessanidha. Qorontoos isa lammataa boqonnaa 5:18-21 yoo dubbifattan qooda afaan Kiristoos hin taane yookaan ambaasaaddara Kiristoos hin taane gara biyya lafaatti ergamuu keenyadha kan agarsiisu jechuudha. Kutaa sana isiniifan dubbisa. Akkas jedha. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Inni hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Eenyu? Kiristoos. Hojii araarsuu kana namootatti akka fudhannee akka teenyuuf miti. Namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araaraa isaa kana immoo adaraa nutti kenneera. Obboloota koo aniif isin abbaa amaanaati. Ergaa araaraa kana adaraa nutti kenneera. Akkuman kaleessa isin jedhe barnoota koo kutaa tokkoffaa keessatti abaluu koo kana abalittii koo kana yookaan qabeenya koo kana jedhee miti. Amaanaa kan nutti kenne. Amaanaa kan nutti kenne adaraan kan nutti kenne ergaa araaraa kana maal akka goonu fudhannee akka teenyutoon taane namootatti akka dabarsinu. Namni ergaa araaraa namatti hin himne namni wangeela namatti hin himne nama amaanaa nyaate gantu. Nama amanamaa hin taane jechuudha. Namni dhaga'ee callisu. Anoo nan sodaadha. Anoo akkasii na reebuu na abaaruu akkasii maaltu na dhibee piraayiveesii namaa keessa maaltu na galchee jechuudhaan namni afaan qabatee ta'a waa'ee jireenyaa waa'ee Kiristoos carraa argatetti namni dubbanne akka nama gantuutti yookaan nama amaanaa yookaan adaraa nyaatedha. Nama qomna garii tokkoof hin eegamne jechuudha. Kanaaf inni hojii araarsuu isaa
kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenne. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namootaa itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Ergaa araaraa isaa kana immoo adaraa nutti kenne. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyos karaa keenya isin in dhageessifata. Waaqayyos karaa keenyan isin hin dhageessifata. Waaqayyootti araarama jennee qooda Kiristoos taanee isinin kadhannaa. Isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbamaa isa godhee jedha. Kun ambaasaadara jedha afaan Amaariffaatiin. We are ambassador of Christ. Qooda afaan Kiristoos taanee Waaqayyootti araaramaa jenneeti kan nuti dubbannu jechuudha. Amaanaa kanatu nuti kenname. Amaanaan kun nun teessisu. Itti gaafatamummaa guddaa qabna. Itti gaafatamummaa guddaa kan otoo ofirraa qabnu callifnee taa'uu hin dandeenyu. Maaltu na galchi jechuu hin dandeenyu. Akka feeteedhaan deddeemuu hin dandeenyu. Kanatu nutti kenname. Jaarsa waldaa taanee yookaan manguddoo waldaa taanee waldaa keessatti gaafa filannu amantoota gara hojii kanaatti akka bobbaafnuufidha malee hojii biraa akka hojjennuufi miti. Amantoota taanee gaafa Kiristoosin duukaa bu'uun amannee qofa akka teenyu miti. Jalqaba jireenya akka argannu, erga jireenya argannee waa'ee jireenya kanaa namootatti akka labsinu. Tajaajiltoota taanee mana Waaqayyoo keessatti gaafa waamamnu hojii kan akka hojjennu ofii keenyaafis namoonnis hojii kan akka hojjetan kakaasuudhaafi. Kana gochuun baay'ee nurra jiraata jechuudha. Ergamni kunis wangeela gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Amaanaan kunis wangeela gooftaa Yesuus Kiristoos harka kootii harka keessan keessa jirudha. Waamichi tajaajilaa Waaqayyoo yookaan waamichi waldaa kiristaanaa wangeela nama tokko qofa, mandara tokko qofa, biyya tokko qofa, qomoo tokko qofa qaqqabsiisuu osoo hin ta'in uumama hundumaa, biyya lafaa hundumaa, saba hundumaa qaqqabsiisuudha. Maatiyos boqonnaa 28:18 gara uumama hundumaa dhaqaa jedha. Gara obboleessa keessanii obboleettii keessan foonii dhiigaa qofa gara uumama hundumaa. Egaa lubbuu gara Kiristoositti kan nuti waamnus wangeeluma kanaani. Namoota naannoo keenya jiran tokko irraa kaasnee saba hundatti labsuudhaaf kan nuti ergamne namoota gara mootummaa Waaqayyootti kan fidu immoo humna wangeelichaa yookaan humna Kiristoos jechuudha. Nuti namootatti wangeela himu ergaa waamichaa kana ergaa fayyinaa kana namootaan ga'u koottaa jennee waamu biyya lafaa waamu namoota dhuunfarraa kaafnee hanga baay'atanitti waamu yeroo nuti waamnu yeroo nuti karaa fayyinaa karaa jireenyaa ilmaan namootatti himnu wangeelli kun immoo humna ittiin namoota harkisee mootummaa isaa keessa galchuu kan gara ofii isaatiitti gara mana isaatiitti fiduu qaba jechuudha. Nuti namootatti himna malee funyaan qabnee of duukaa buusuu hin qabnu. Gaafa nuti amantiidhaan himnu humni wangeelichaa garuu sagalichi garuu harkiseet fida. Humna namoota of duukaa buusuu qaba. Wangeelli Waaqayyoo humna amantoota nama gochuu yookaan bartuu Kiristoos.